Namoonni hedduun keessanii buuk akkaawuntii biyyaa jechuudha baafattanii dhuftanii kan irratti galchattan hedduu keessantu jirtu jechuudha. Maarree anis dhaamsa isiniif qabu wanta ofii kiyyaa itti fayyadamu isinillee itti fayyadama. Akkasuma immoo isin fayyada jedhee wanta yaade borutti immoo isin miidha jedhee wanta yaade isiniif qabadhee dhufeetiin jira jechuudha. Namni gaafa wanta tokko hojjetu namni ka'a yookiis immoo olli kaawwannoo kooti jedhee wanta godhu tokko godha booddeetti garuu miidhaa nurraan ga'uuti danda'a jechuudha. Hin beektanii fotoon taane isin yaadachiisuudhaaf isiniin jira. Ashamaa harka fuunee hordoftoota koo nagaan lafa jirtanitti isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii nagaadha rabbiin haa galatuuf jecha isinillee lafa jirtanitti nagaa guddaa qabaadha isiniin jecha aaraa kan dhuftan immoo Noora baga nagaan dhuftanii hanaa dhufu isiniin jedheera manni kan waliiniti mana kana immoo subscribe gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalama jala qaba kaatanii hanga ammatti kan na jajjabeessitan immoo guddaa galatoomadha. Namoonni hedduun keessanii buuk akkaawuntii banattanii kan maallaqa keessan irra keewwattan hedduu keessantu jirtu jechuudha. Maaliif namni gaafa biyyarraa ba'u akkaawuntii isaarra wanti kaawwate akkaawuntii isaarra deemuutii hin danda'u jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee guyyaa har'aa yaada haaraa maalluuf qabattee dhuftee jechuutii dandeessu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaafanii wantan ofii kiyyaatti fayyadamu isinillee isin fayyada jedhee tooyi isinii qabadhee dhufe waan ta'eef iyyuu isin fayyada taana. Fudhadhaa too yaada koo itti fayyadamaa isinin jedha isinif fayyadu yoo ta'es immoo boloota koo dhiisadha. Maaliif wanti yaanni ani dubbadhu nama hundaaf ta'a jedhee otoo hin taane nama ta'uuf nama tokko lamaaf hin ta'a jedhee waan yaaduuf jechuudha. Kanaafiyyuu wanta isiniif ta'e keessaa fudhattanii too tilmaamtanii ilaaltanii itti fayyadamuu dandeessu isiniin jedha. Egaa obboloonni hedduun keessanii buuk akkaawuntii banattanii dhuftanii maallaqa keessan ji'a keessan eegdanii kan irratti galchattan hedduu keessantu jira jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf yeroo ammaa kanatti birriin baay'ee tokko kan inni dabalaatii deemu kanaaf wantoonni jiranillee baay'eedhuma tokko kan dabalaa deemanii yeroo jalqaba biyya kana hani dhufu keessatti lafa caraqaas haa ta'u waan tokko yoo bitanii yeroo xiqqoo turanii waggaas haa ta'u ji'ootuma lama ji'a tokkoyyuu tursanii gaafa deebisanii gurguruudha kaani namoonni hedduun dachaa buufatanii kan gurguratanii lafa iddoo garagaraatti bitanii lafa sana immoo walitti fidanii gurguranii mana bareedaa iddoo hedduudha kan bitan hin jiru jechuudha. Obboloonni keenya kan biyya harabaa turanii garuu jireenyi ammoo jijjiiramaa deemu wanta akkasii suni afaa jira jechuudha. Yeroo ammaa kanatti namni caraqaa miti isuma kaartaa qabuyyuu bitee tooyi mana irratti ijaarrachuu yeroo ulfaate keessatti mootummaan illee yeroo ammaa kanatti mana seera qabeessa hin taane namarraa diigaa jira jechuudha. Sababa kanaaf obboloonni hedduun keenya jechuudha maallaqa keenya waan irra keewwannu dhabnee tooyi akkasumatti buukii akkaawuntii keenya irratti kan nuti ji'a ji'aan eegnee galfannu hedduu keessantu jirtu jechuudha. Kanaaf iyyuu har'aa wanti ani isiniin jechuudha barbaade akka duratti sana wantoota tokko irra ka'anii mana bakka lafallee haa ta'u caraqaadha bitanii tooyi wanti gatii xiqqaadhani booddeetti dabalee tooyi hin gurguramu jedhamu waan hin jirreef filannoon keenya buuk akkaawuntii ta'ee jira. Egaa obboloota koo buuk akkaawuntiirra maallaqa keenya gaafa godhanne immoo maallaqni nuti hamma erginu kun waggaatti deebi'ee gaafa maallaqa baay'ifanne irraa jennee tooyi waa tokko bitachuudha kaane wanti nuti bituudha kaane sun immoo samaayii kora jechuudha. Maallaqni nuti ergine suniitii fi wanti nuti bitachuudha kaane yeroo sanatti waliin argu jechuudha. Kanaaf iyyuu wanti nan isiniin jechuudha barbaadu namoonni jechuudha mana seeraa kan jirtanii iddoo isin jirtan jechuudha baay'ee murteessaadha. Fakkeenyaaf ani mana kana keessatti birrii koo akkaawuntii irratti galabbatu jechuudha maallaqa yeroo waa tokko hojjechuudha ka'e bakkatti jechuudha wanta sana nan bituudhaaf nan dirqama yoo ta'e yeroo sana bichisiisaa yeruma sanatti maallaqa ergee malee maallaqa koo gara biyyaatti hin ergu jechuudha. Fakkeenyaaf waggaa darbe keessa maallaqni 100 hin guunne jechuudha mana 90 waan akkasii keessa jira. Amma garuu maallaqni jechuudha guyyaa har'aa kana doolaarri 170 seenee jira jechuudha. Maallaqni doolaarri kumni tokko barreen gaddaa kan waa bitu
bitu bara kana homaa bituu hin danda'u jechuudha. Buuk akkaawuntii irra galchitanii immoo buuk akkaawuntii irratti badaa isiniif hin dhalu. Doolaarri kuni otoo isin bira taa'ee har'a garuu jechuudha maallaqa isa hamma jijjiiramaa jiru kanatti jijjiirama malee isa buukii keessan irraa qabdassan miti jechuudha. Maallaqni isin buukii irraa qabdassuni wanta isin barbaachisu boodatti isinii bituuti hin danda'u waan ta'eef iyyuu obboloonni waa tokko bituudhaaf karoora qabdu yoo ta'e jechuudha. Amma isinii danda'ametti mana gaarii jirtu yoo ta'e asitti na hubadhaadha. Maallaqa keessa walirra buusa ta'u yeroo wanta tokko wanta yaaddani bitachuudha kaatan jechuudha. Yeroo sana bakkuma sanatti ergaa ta'u bichisiisaa malee maallaqa buuk akkaawuntii irratti callistanii yoo galtanii maallaqni isin achi irratti galchitan suni dhaqeetoo jechuudha. Waggaa kana waggaa lamaan kanatti fakkeenyaaf namoonni haaraa dhuftaafaa waggaa tokko waggaa lama gaafa dhaxxanii teessanitti birrii isin walitti achitti walirratti buuk irratti qabachaa turtan kuni homaa isinii bituutii hin danda'u jechuudha. Wanti jiru wanti hundumtiyyuu waddadaa ola deemati jechuudha. Kan deemu birriin keessan immoo yoo dhale birrii muraasa isinii dhala. Kanaaf isinii mijata yoo ta'e otoo harka keessanitti qabattanii maatiin immoo baadiyyaarraa qabdu yoo ta'e immoo horiifaa bittanii yookas immoo birriidhuma harkaa qabdaniin jechuudha. Baargamoofaa bituu dandeessu baadiyyaarraa jechuudha. Wanta deebiftanii gurgurattanii borutti walitti daddabaltanii tooyi bakka wanta barbaadan yeroo galtanittis haa ta'u otoon galeenittis haa ta'u walirra keessanii akka birriin keessan isin jalaan banne akka birriin keessanii isiniif dabalaa deemu wanta bitachuudha akkaataa sana yeroo bitachuudha akkaataa sanatti akka wal isinii qaqqabuu fi fakkeenyaaf maatiin keessan baadiyyaa jiroo ta'e horiillee bitattanii itti kennachuuti dandeessu. Akkasuma immoo baargamoollee wantoota tokko tokko jechuudha. Kanaaf iyyuu akka sana godhaa isiniin jedha. Buuk akkaawuntiin keessan immoo akka hin cufamne birrii maallaqa xiqqoo irratti galfadhaa ta'u otoo maallaqa keessanii ofuma biratti qabattanii yeroo maallaqni baay'ee dabalaa deemu yeroo waan tokko gochuudha akkaatanitti otoo ergattanii isiniin jechuuti barbaada. Egaa obboloota koo namoonni Beerut keessa jirtan immoo mucayyoon maallaqa naaf ergitu yeroo hundumayyuu jechuudha amanamummaadhaan hin jirti waan ta'eef namni maallaqa nama isinii ergu hin qabne na dubbisaadha. Lakkoofsa mucayyoo isiniin kenna ergadhaa isiniin jedha. Kanaaf iyyuu obboloota koo isinillee akka miidhamne jedheetiin isiniin jedha. Ani buuk irratti hin ergu jechuudha. Maallaqa koo homa biratti qabadhee yeroodhuma wanta tokko barbaade yeroodhuma sana jechuudha. Kanaan hin godhu malee maallaqni biyyatti ergamee bu'aa hin qabu jechuudha. Booddeetti dhaqee wanti nuti binnu ol ka'a maallaqni nuti baankiirraa qabnu sun immoo gadi jedhaadha jechuudha. Maaliif badaa hin dhalu jechuudha dhallisaa suni. Kanaaf iyyuu isinii ta'a yoo ta'e fudhattanii itti fayyadamuutii dandeessu isiniin jedha. Dogoggorri yoo jiraate immoo na of galchaa jecha. Viidiyoo biraatiin ammoo walitti deemuutti nagaan naa tura. Yaadni kun kiyya kun immoo ofii kiyyaa wantan itti fayyadamuuf akkanan bakka if fayyade jedhee waan yaadeef viidiyoo isiniif hojjedhe obboloota koo.